Hayyee akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii hunda keessanuu bakka jirtanitti nageenyi koo isin haa ga'u isiniin jedha. Har'a deebi'een dhufee ijoolleen baay'een na gaafachaa turtanii maal jettan akkaataa jechuun aappii kanaan akka istiidiyootti ittiin hojjetan baakgiraawundii ofii ittiin bareechifatan ittiin tolfatan jechuudha. Kanaafuu har'a isa isin garsiisuu dhufee warri yuutuubii kiyyaaf haaraa taatan yaa'u sabskiraayib gochaa laayik sheer nu godhaa isin jedha. Galatoomaa hundi keessanuu mee ammayyee wajjin haa deemnee ilaalluuti. Innis aappiileen kana waan isin dura daawunloodii godheef yaa'u isin daawunloodii gootanii kana kaayinee maastar ka jedhu kana isa hayyee akkanatti dhufnee jira. Bakka hidhaa'uun jiru kan akka iddoo kanan jira. Kun gara yuutuubiitti akkamitti wanni godhachuu dandeetta. Asii kana gaheetu akkamitti sii dhufa. Kun jechuun ka dhaabbatteetti daleetu kana immoo ka footoolee ittiin sirreessuu dandeettu yeroo kee afraanuu walitti ittiin qixxaatu jechuudha. Kan ka iddoo kun immoo afuraffaa fi lammaffaadha. Kun ol ka'iinsi afuraffaa kun lammaffaadha jechuudha. Kun immoo ka yuutuubillee waan baraafuu bareedaa kana jechuudha. Hayyee amma seennee amma bakka qaxixaa jechuun garumaa wanti isin dabarsa garum piroojeektii isin dabarsa miidiyaa ka jedhu kanarratti baakgiraawundii kenna awwalaaf itti galchuudhaaf waan nu barbaachisuuf dirqama baakgiraawundii kenna awwalatti galfannaa. Baakgiraawundii kiyyaan amma footoodhaan galfadha. Footoo baakgiraawundii footootiin jechuudha. Inni ofii isaatiifuu qaba. Aappiinuu qaba. Yaa'u isin yoo barbaaddan immoo daawunloodii gootanii ittillee fayyadamuu dandeettanii jechuudha. Amma kanarratti fayyadamu kanarratti fayyadamee isin agarsiisu. Kanallee garanatti deebistanii xiqqoo garana hin harkiftanii hin qabdan maaliif wanni viidiyoon isin daleedan dheeraa ta'e dirqama kun dura dheeratu qaba. Eegasii akkanatti garaaf duuba deebifna. Eegasii gara amma viidiyoo ittiin daleenne ittiin hojjannee qopheeffanne san kara garaalii isaan seenna laayar ka jedhu kana keessa isin seenna. Laayar achiin booda kun asitti bakka kanatti nu fidee jira. Maali kuni asirratti miidiyaa ka jedhu kanaan jira. Isatuuna waan as keessa waan nu galaarii keessa qabnu jechuudha. Amma viidiyoon dalagee kan duraan dalagee bira taree baay'een qaba. Isarratti amma tokko lama isin garsiisa. Mee xiqqoo inni qajeelaan osoo hin hojjetin irraan yaalaa bahee ka biraarratti isin agarsiisu. Mee xiqqoo kana daqiiqaan isaan dheeraa na fakkaata. Yaa kanarratti mee haalaan jechuun amma dirqama baakgiraawundii kee bareechisuudhaaf dirqama wanniin si duubaan magariisni ani duubaa qabu kun akkan isinii ta'uu qaba. Gizee yoo bifa tokkoon taane baakgiraawundiin keessan illee viidiyoon isin daleedin illee hin bareedu hin qulqullaa'u jechuudha. Magariisa kan yoo ta'e filatama garuu kalaariin isin ittiin hojjettan if duuba keessanitti jechuudha. Bareedaa ta'uu qaba. Tokko bichaa bifa tokko bichaa bifa fedhallee haa ta'u garuu tokko bichaa ta'uu qaba. Yoo magariisa kana argattan magariisni kun baay'ee bareeda isin jedha. Amma jechuudha an bakka caafii magariisa bifa magariisaan ala baate kana irraa mura maaliif wanni ni galaataa jechuudha. Inni waan balleessuu hin dandeenyeef xiqqoo ni jala balleessaa jechuudha. Viidiyoo kiyyaan jala balleessa. Dirqama irraa muramuu qaba. Yoo irraa muramin isin agarsiisu yoo irraa muramin kanatti yoo irraa muramin yoo kan sirreessu ta'e kanatti amma jechuun kanatti eneebilii kana gizeetu hidhaan akkan isin dhufa jechuudha. Amma footoo kennaa fi iskiriinii baakgiraawundii kana wal fakkeessuudhaaf jechuudha. Amma bakka kanatti hidhaa bifti amma irratti baakgiraawundii ittiin hojjedhe sun magariisaa miti magariisa san tuquu qaba dirqama jechuudha.
yoo san tuqin hin ta'u jechuudha. Amma background kiyyaa kan ta'e egaa tuqeen booda asirratti sirreeffadha. Asirratti amma kan duuba amma kun badee jira. Amma kan badin ka caafii awwal irraa muruu qaba ture. Akkam godhaa itti deebi'aa asitti nan dhufaa jechuudha. Kana karaa muramuun kanaan itti siixaa asiin itti siixtee akka itti irraa murtaa jechuudha. Akka itti irraa murtu amma gizeen ittiin dalagu naan sirroofne footoo kana siin dura viidiyoo kana siin dura ittiin hojjedhee naan sirroofne kanaaf dhiisee jechuudha. Amma illee itti deebitanii xiqqootti siixanii dirqama irraa hoo murame bareedaa ta'a jechuudha. Itti siixaa akka itti siixaa jechuudha. Eegasii footoo kee viidiyoo itti daleetti kee qulqulleessita. Akkanatti jechuudha. Amma qulqullaa'ee jira. Amma kiyya jechuun backgroundiin an duubaan dalage sun baay'ee qulqullina qabu. Kunoo siinti mul'ata. Yaa xiqqoo duubni kiyya rakkoo qaba. Jechuun backgroundii osoo hin ta'in rakkinni wanni waraqata an bifa kalarii an duubaa qabu san magariisa santu akka daalachaan jalaa ta'e osoo qulqulluu kan ta'u ta'ee magariisa qulqulluu kan ta'u osoo ta'ee baay'ee bareeda ture. Amma kun jechuun bakka barbaadu dandeessaa guddifachuu dandeessaa bakka barbaadetti akkanatti illee godhachuu dandeessaa deebitee xiqqeessitee kan barallee barbaadde yookaan qabaatte asitti dabaluu dandeessaa kanuma jechuudha. Akkam kanuma itti dabaluu barbaadde karaa biraatiin akka bareechifachuudhaaf tolfachuudhaaf jechuudha. Maal goota footoo ammaa kana fudhadhaa asii kanaan kophaa tokkuma kilippiin muuziqaan illee ta'e sagaleen keetillee tokkuma homaa takka rakkoon qabu. Amma kanallee hojjetuma akka wala sanitti amma qajeelatti na hubadha. Kan wala san irratti qosin dhibuu danda'a. Kana irratti garuu isiniif furmaata ta'a jedhee abdiin qaba. Maal godhatan seetan amma kana irratti dhuftan xiqqoo isaa sirreessuuf xiqqoo xiqqeessa jechuudha. Akka isiniif tolu jechuudha. Yoo barbaadan isin guddifachuu illee dandeettanii an akka nuti tolutti jechuudha. Waan natti toluuf jechuudha. Akka nuti xiqqeeffatan egaa xiqqeessataniin booda kana gizee gootan intuitan kan gaddeebisu akkanatti addisni bahaa jechuudha. Eegadhaan bahee booda kunoo asitti akka jirtu kiroom keeyite jettu tana tuutaan gizee tuutaan akkanatti isinii dhufa dirqama inni biilte jettu tana akkana bantan. Eega bantaniin booda bakka kee koloor jettu tana akkanatti intuitanii eega tuutaan bifa kalarii kiyya backgroundii gara duubaatiin jiru sanii wal fakkaatuun dirqama isa tuquu qabda. Eega tuuteen booda akkanatti isinii dhufa. Eega tuutee booda amma 10% qabu kana 25-50 kan jedhu kanaan isaan sirreeffatta. In qulqulleessitaa dirqama hoon qulqullaa'in hin bareedu kiyya amma qulqullinaan qabu akka daalachaa waan ta'eef malee osoo daalacha ta'uu baate waanuma asitti dhaabadhee hojjedhee hin fakkaadha. Dirqama amma akkanatti bal'iste wanni gootan dirqama akkanatti guddifachuu qabdanii jechuudha. Jechuun yoo barbaadan isin tokkollee illeen lamalleen afurallee inni hojjetama homaa takka rakkoon qabu. Akka jechuun viidiyoo keessan bareechifachuuf godhachuuf barbaadan jedheeti akkanaan godhatanii bakka gizeeffachuu illee tokkuma jechuudha. Amma kiyya karaa duubaatiin qulqullina qabu maaliif hojjettan xiqqoo kan duubaan rakkina qabu wanniidha. Background kiyya kalarii kiyya kan walaasan jechuudha. Isa malee waan tokko jira namni gizee jechuun akka miidiyaatti illee ittiin dalaguu barbaadan taate waan isin qayyaruu dandeettan bichaan background kana kan miidiyaa san Google irraa daawunlood gootanii asirratti hojjechiisattanii jechuudha. Kanuma waan ta'eef hundi keessanuu akka irraa hubattan abdiin qaba. Warri jechuun wanni kiyya faara yaallee taatan asuma irratti akka subscribe naa gootanii fi like naa gootan abdiis irraa qaba. Kana caalaa ganaa kan biraatillee waan biraallee hojjannee walitti deebi'uu dandeenya. Kanumaafuu hundi keessanuu galatoomaa isin jedha. Warri YouTube kiyya faaraa taatan subscribe irraan dagatinaa like share nu godhaa isin jedha. Hundi keessanuu galatoomaa hanga viidiyoo biraatiin isinitti deebinutti nuuf turaa isin jedha. Warri yaada qabdan wayi
isin ifan ta'in deebitanii gargaarachuuf barreessaa. Akka dhuunfattillee ta'ee akka wantillee isiniif deebisa. Asumaan jechuun warri gaafii qabdan taate yoo barbaadan lakkoofsa kiyya isinii barreessaa, yoo barbaadan immoo FB kiyya isinii barreessaa. FB'n kiyya asumaan bakkuma jechuudha. Maqaa irratti barreeffatanii illee isin garsiisaayyuu asiin jechuudha. Teeksti kan jedhu kanan tuqxanii asumaan jechuun anamma FB kiyya isinii barreessaa jechuudha. Feesbuukii koo jechuudha. Hawaas King akkanuma jechuudha. Maquma FB kiyyaati. Akkana kunuuti akkantiin dhufa. Hoo barbaadan kalarii isaa bareechifachuudhaaf waan barbaadan kan gootan jechuudha. Asiin guddifachuu fi jechuun haala barreeffamaa ittiin sirreeffattan jechuun akka barbaadan godhachuu dandeettanii yoo akkanallee godhachuu dandeettanii akkuma isin tole. Taayippiin kun immoo dabalii isinii godha. Akkana hoo isinii godhe dabalillee isinii godha jechuun jalatti argitanii dabalii lammaffaa jalaa qaba. Kanallee kana hoo filattan akkana yookiin kana hoo filattan bareeda isin jedha. Kalarillee kanatti jijjiirama. Akkana hoo isinii ta'e gaarii isin jedha. Akka barbaadan godhattanii jechuudha. Akkanatti Facebook FB'n koo kun irratti argitanii jirtanii kana